ashama harkafuuni ana abbaa keessan abbaa bareentooti jirtu maatiin koo tifi jaalatamtoonni kabajamtoonni hordoftoota chaayinaala abbaa keessanii baga jiraatanii ammas amata 1550 jiraadha achi walmaal itti gootanii miti sunuu isinitti guddatte abbaan keessanuu wagas hin jiraanne osoma jennu yaanni arra qabanne isinii dhufne isinii finne sangaa keenya ka adaamatti qallabaa jirru saniitu hafuura hii baafate jedhanii waan sangaan keenya sun je'ee fi waan ummanni social mediaadha irratti yaada kennatu san waliin laallee waliin booharra yoo feenes ni kofalla yoo feenes ittiin booharra akkasuma warri video kana laalaa jirtanilleen video kana osoonii fi biran kunne like godhi commenti jala yaada keetis nuu kaayi share godhuudhaan obboleeyyan keessan biraan gayaa obboleeyyan keessan akka chaayinaala gara abbaa keessanii fiddan tolaanis ta'ee gurra micciirtanii akka fiddanii dirqama abbummaa baatan kabajaan isin gaafa ta'anii abbaa keessan abbaa bareentooti gara dhimma dhufneefitti hoggaa dabarru mee waan sangichi keenya je'e waliin caqafannee achi booda yaada bal'aa uummatarraa dhageenyee walitti deebina gara sangicha keenya ifama naa godhaato maqaan yuudii fi maqaan arabaa biyya fudhachaa jira. Shaytaan akkana na godha jee amma kana dhib anillee maqaa kiyya kana abbaa Mahammaditti na beeka abbaan bareentoo haa ta'u kasi dhibu waan si ajaa'ibu irraa garuu maqaan amma Shamallisii fi Geetaachoo fi Girmaa fi Balaachoon kun kasi dhibu ummanni kun maqaan keenya kun ka isaan dhibu amma maqaa Oromollee yoo taate maqaan isaanillee naman dhibu beeke amma fakkeenyaaf abbaan keessan amma bareento hoggaa jiru abbaa bareento hoggaa jiru amantillee ittiin dhayne ganda namaatis illee hin dhayne ganda ollaa keenyallee hin dhayne sigalee bilisa jechuu Oromoo sigalee amma kun waan si dhibu akka waan namni jalqaba silaa bilisa ta'eeti ifi bilisa ta'een nama waaji'a amma adde shimeen teenya maal jette sangittiini warri arabaa je isaanoo warri Gondar warri Minilik baba mee yaamini biroo maal je yaamini biroo caqafannee waliin dachaa waa garii beekaate irraa oofsadhe khilleen dhagatti horiite jan dhaga dhoyna jettee khilleen dhagatti horiite jan ormi keenya hoggaa dubbii kanarraa bayite gaafa duraa san gaaf tokko qissaa kaan isinii himaa gaafa gullalleessan yooniin haasawallee dogoggore gaafa namni keenya mirqaane hedduutu gaafa gullalleessan jaarsi tokko miiqataa obbo Tulluu jedhaniin obbo Tulluu jedham maqaa obbo Tulluu kana itti baasanii sheekha namni kun Abdunuur jedhaniini sheekh Abdunuur namoonni beeka jaarsa kana jaarsa beekamaa carcari sheekhallee ammastu gaafa san gullallee dhaqe mirqaana jabaa jira namni addaraasha guute sagantaa wahii jira obbo Tulluun harka baase qissaa kana qajeeloo dhaggeeffadhu obbo Tulluun harka baase obbo Tulluun hoggaa harka baase boomee jaarsa Harargee kanaa kennaa jedhaniin jaarsa Harargee kanaa kennaa hoggaa jammaayikii jaarsa obbo Tulluu kanaaf kennan dhagayaa jeen yeroon sun gaa yeroo mirqaanaati dhiifamallee naa godha isin warri namni nu cabse isin kanaa jee warra tokkotti qubalaate isin tu nu cabsee jee meegaa akkamii isin cabsinee je'aniin nuti akka ummata islaamatti haa xiqqaatu nama nuu olitti fakkaanneet maqaa arabaa Ismaa'il Muhammad Ahmad maqaa Yahudalle Ishaaq Yaaquub baafannee je nama nuu olitti fakkaannee je isin ammoo khawarra oollaa keenyaa kana khawarra kana fakkaatetu maqaa nu cabse maqaa isaanii baafatee je aboo jaarsi Harargee dhuga jeejanii addaraashni galmi sun guutuun harka dhawee obbo Tulluudhaaf
ergaa makmaayisi isinii galee lafa fakkaata. Makmaayisi isinii galee lafa fakkaata. Jaarsi hanganarra dubbii keessan deddeemu. Ani amma wahillee oowisaa jechuu hiyyaame. Waan kanallee ajandaa godhadhaa oowisaa jechuu hiyyaame. Ummannummaan keenya ka islaamaa akkan dogoggorree dhugaa jirtu gurra isin buusuu barbaade malee. Dhageessanii killeen dhakatti horiite. Killeen dhakatti horiitee je. Digalee nama aqlii qabu wallaahi namni beeku waa dubbatu. Ish namni waa beeku nama haajjeesu bo. Maal je abbaan keenya digalee killeen dhakatti killeen dhakaa cabsuu dhakatti horiitee je. Digalee daggasiiti mee gara ummata bal'aata ciyaana. Mee Sheekh Abbutaa namtichi kun yaada kana isaa fide. Waan duraan gartee farsoo keessatti walii buusan dheeraan kiyya wayii beekaasi galee gabbahee gannaqee jechuudha. Aantee Sheekh Abbutaadhaa har'a dhugaa dubbatte. Wallaahi sirraa hin kaase. Mee maqaan Oromoo akkam fa'a? Maqaan Oromoo maal fa'a? Oromoo keessa jaldeessaa jira maqaa nama. Jaldeessa fa'aa kan jedhanii jira. Waraaboo kan jedhanii jira. Qunxurricha kan jedhanii jira. Aboo maqaan kun maqaa safuu haa cabsuu hin baafatin takka muslimni hin jenne. Aboo maqaan keenya qunxurricha. Ayyee obbo qunxurricha baga nagaan dhufte. Maqaa isaati. Kabni kabajnaa fi jechuudha. Oromoo keessatti gowwaa akka Shamallis dhageessee ni beektaa Sheekh Ab? Takka rabbi nan dhageesse. Sheekh Ab sangaa keenya kana garaan isaa maaliif hagana gaa'in ni quufe? Bohoohoo quufa see'u jirta. Bohoohoo quufa see'u jirta. Sheeyxaana. Deebisaa sheeyni keenya Sheekh Amiin Ibroodhaa sangaa warra olii sanii deebise sirritti gadi isin buute jeetiin isaanillee akka bira dhaqqabde shakkiin qabu. Bohartiin Sheekh Abbutaa waliin goolelleen akkuma jirutti tahee yaada qabdanillee koomentirra nuu kaayaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti manni mana keessanii nooraa. Viidiyoo kanallee laayik godha, koomentirra yaada keessan nuu kaayaa. Hiriyoota keessanillee irratti gara maatii keenya akka dabalaman afeeraatii. Jaalatanillee jibbanillee gara booda akka dhufan shakkii hin qabu abbaan keessanii. Viidiyoo biraatiin walitti deebina hanga sittuu.